Kunoo agartanii jirtanii mana wardaa dhufeetiin jira. Akkasitti gaa bilqiisaan xiyyaana fiddee dawaa jirullee baasta jirti. Hulaa'uu taqolfii akkanuma takkitti tuttuudhaan qii jettee of hin banamtu lamtu. Alhamdulillah. Wardaan mana kana keessa raboo illee taa'uun teessu. An Abrahaamillee gaara keessa jiraa hubkan naafidii jedha sitti amma naafiddi za'a amma kanatti. Yoo ammarraa kaasee naafidii jedha amma naafiddi jechuudha. Yoo naafidii jedha amma naafiddi alhamdulillah. Dawaa hunda guuratiin jira. Takka takkaan guuratiin jira waan balloon dhosse. Dhossitaan maa dawaa mana biiftu mana wardaa tokko namuu seenuu. Fattaati jee namuu seenuu miiraa kana fuudhatiin jira jee. Bar nan geessanii furraa taa'an jee bar. Maal gootanii uf cinqitan. Silaana geessanii uf cillee cinqitan wayya bitaa kiyyaa'uun baatan. Mana wardaatii miti mana keetu takka takkatti hin fuudhu ta'a kan ballo waan mana kan kee haati mana keetti awwaaltee takka takkatti fuudhu ta'a. Hayyee baafadheetiin jira argadheetiin jira kan oolaa gaxxaatti jiru laamma wardaan mana deebuun teessu asumaa mana kurfaa riba banadhee gaafan Abrahaam akkasitti naafitiin jaan birqisallee mana kanan naafidii akkasitti wajji bashannuu ta'e mana wardaa asitti haa maraattuu feetellee akka feete haa taatu annan dakalu sila wardaadha sila kiyyan barbaada malee. Tanaafuu kana waliin quxxaatti jirti gaa baafadheetiin jira. Namni dawaa mana keessatti namni isin dhossee jiraate honoon hin jirana yaammadda amma bilqiisaa yaami amma takka takkatti isin baafte jechuudha. Namni dhossanii amma nama dawaan balloo namni tokko jira dadhabee beeta. Namuu hoggaa namni bira dhaqee namni kanuma gaggaba. Duubaan qabeetiin jiran naa kanatti egaa bilqiisaan sanii miti amma kan tokko natti kan niti argina bilqiisaan tokko natti kan niti san fuudhatiin laa takka takkaan akkatti hiriirsee mana wardaa kana yaala hiriirsee akka ganaa namni tokko mana kana. Ijattuu nagarre manuma kanaan dhaban namni guutuun hokkol seenaan akka hurree itti maramtu nama tokko walaa ballo walaa jinni abbaa fedheewu sheeka isaan oofa sanillee sheeka maalii miti suni sanillee ga'utti hunda sheeka sanuu dhabuun godha akkatti deddeemee namatti qaqqaree maanii nama maadha godhachuu sanuu yoo itti dhaqee akkasitti isa dhabamu godhuu deemu sanumaa. Tanaafuu amma Abrahaam yaammaddaa yoon fedhees mana tolcheetiin farashee akkasii manni nu amma xaxxarageetiin babbareechaa. Maninis gaafa guyyaa meeqa wardaan keessa jirtu guyyaa meeqa arga deemtee mana kana babbareechitiin an alhamdulillah waan seenuun seena hamaa seenee kan waan mana gaa mana kana taa'adhe qalbii takkaan taa'u jira amma qalbii wannaa qaxxaatte jirti mana kiyyan taa'u lii arraa booda mana kiyyaa'uun taa'u mana wardaa taa'eetiin biinni dhammas tokko garaan gubi maal barbaade gaara keessa olii gaddaddeen gaara keessaa mee maal barbaade moo akkan daawwama si godhu feetamoo biini ati garuu sumatti haadhatu jira. Sumatti dubbatu jira nan dhageessu gaafa garuu dhabama si godhe biiftu sheenaa hin boo'in nama tokkoon sheenaa hin boo'in gaafa asirraa dhabama si godhe akka atin jiraannan si godhuu ta'an akka lubbuun atin jiraan wardaa isiniin hin deebisa yeeme wardaa isinii deebise biinii ati argamuun teessuu qabu badala wardaa naqaa maal jirtaa mi dire hayyeemee wardaa si hin deebisa akka taatu laaltaga bakka wardaan dhattisan wardaan bakka nagaa dhayitasitti fakkaattii mi direeti. Wardaan bakka nagaa dhayitee chaafu biiftuu na fuudhii badala wardaa qabdu na fuudhii jirtaami akka keessatti waa wardaan bakka nagaa bakka gammachuu bakka ilmaa imaaraa meeqa walirraa dhayitee san sitti fakkaate akkasii duutee isaa wardaattee wardaan maalii keeti mee na himi amman argee wardaan kan akka jaartee hin taate maali mee obboleettillee miti walillee hin beeytanii maal bakka wardaa quuqamtaati wardumaan loluu jirtaa barate yoo namni wardaa maqaa dha'e numa lolta. Yoo namni wardaa asitti wardaa badala wardaatiin du'eette hayyee ammas si fuudhee laa dhabama si godhuu taarraan tana siinaa fi ammaan tana dawaa balollee nama laa isallee fashaleessatiin jira dawaa isallee fuudhatiin jira dawaa inni deddeemu san fuudhatiin jira dawaa isallee argadheetiin jira alhamdulillah dawaa balloo kan akkamitti fuudhaa jeetiin yaadda'u jira dawaa isaa kan akkamitti fuudha inuma haanaa haa jeetiin tidhiisa ganii fiidoo maxxansu jiru kana almaa kaayus hundubbadu jeetiin calje baguma naa kaayisila. Baguma naa keessa fudhadheetiin jira mireen ammallee fudhadhee bakkaan gadheetiin jira dawaan kan kee arra booda abbaa feeti bira dhaqee dawaan kan kee dalagu balloo siimeetiin jira dawaan kan kee inuma dalagu dawaan kan kee na harka gee anu fi harka kiyyaan fuune bilqiisaa tiyyaan naa fuutee naa kannite fanoola qabadheetiin jira dawaa kiyya anaa jiraattu bilqiisaan tiyya naa jiraattu hookan rakkadhatti yoo bakka tanatti namni natti dhufee ana cinqatti ufitti yaammadhaa nama san dhaba manarraa goote jechuudha. Mee namni akka kiyyaa nama jabaa kanaa qabaatan as baay'ee warri sanaadha. Fooyya si iyyitan malee fooyya si cinqamtanii sheeka fi maarree dawaa maarreedhaa jiru jirtan malee namni tokko habiiftuu goon jiru. Laallitti darguu jira miree namni tokko. Alhamdulillah rabbil alamin khalaas. Ammaan taala dabadheetu wani maa kana ta'ee kadarsa kana guuree tottolfadhee kan maafata kanallee maafan bitanuu kun nuu jabaadha. Fata maan itti bita. Khalaas kan malaa kunuu bareeda. Hiyyarra kanaa bareeda dhawu.
Hayyallee amma mana sanuu waan fedha kiyyisan meeshaa wajjin gurgura. Asuma keessan ta'a. Manuma kana keessan adabadhee ta'a. Abrahaamitti yaammadhee ta'a manuma kana keessa ta'a. Nama wardaan dhuftullee shaararra haa galtu. Fiideetiin shaararra galchuu ta'a wardaa. Makiinaa namaa jalaan bulchuu ta'a ilmaan hojii. Akkasiin kartoona fattee makiinaa jala bultu. Anis barraan dalagaa kana raasii dalagdee hagaatiin akkana na goote kan nuti asirraa hafalee. Hagaatiin na dirtee waamee kana gootee dhuftee mana na tumtee akka nama goomne sibiila qalabattee mana na tumte san garteemi sirraa hafalee kan waan leella. Tanumaan sirraa hafalu jira gaa yoo nama beeku taate anaatu badii qabaa jettee ofitti fudhatu taate ofitti fudhatutti hin jirtu gammatteeti. Silaa ofi fudhattee anaaf badii qaba fayyadu taate kaata sidiisa ture. Ufitti amannee miireeti kan amma argattee jirtu bagaa tante. Gana alatti ilmaan hojii si galchuu deemu qabbatti saruunoo ala kaalaat akkatti nama murtanaami akkatti ilmaan keetillee dhodhayaafu. Yoo feete yoo jibbitee ilmaan illee jibbitee makiinaa jala kaagummaa makiinaa jala atuuf jibbitee jirta teetu fuudhe. Mana kayti abbaan fedhe gannaan baasa kun oolaa. Tolfadde la. Kayitiin baaltu kanallee furraa baasee shaajee jiraatu ta'a. Shaajeetiin jiraadha khalaas har'a booda shaajeetiin jiraadha. Cinqiin hin jirtu nu bira. Hottaayyee warree warda dubbattanii kasitti duu jirtan biini hottu kun mana wardaatiin jira la. Hot yoo asi maan dhabama bilqiisa nana gootu barbaadda hot bi wardaa bira asi geessitu fuute. Yoo san hin taa'inaan qarqara bulaa sana duraan bahin. Yoo lubbuu tantee feete qarqara bulaa sana duraan bahin. Yoo lubbuu tantee kan feene taate immoo achuma taa'e bire sanatti hottu amma sirreessaa baasa. San malaati jequrxiin siimeetiin jira. Dubbii namni takkittuma dubbata. Yoo nama beeku taate gaa namni dubbii takkuma dubbata. Ta wardaa bakka godhadhe. Alhamdulillah. Ta wardaa bakka godhadhe amma ta wardaa ulii wardaa maqaa hiiram dhoottu qaba. Wardaa immoo ulii maqaa hiiram dhoottu karatti nagartee biiftuu itti akkasii miila hiira dhungattu barbaada la. Miila hiira akkam miila hiira jaarti wardaan arrabooti. Arrabooti wardaan ol godhattee ijaan alaa dhuunteessu. Duraan akkasii ijaan alaattee maalidha na tuffattee biiftuu na ajjeesaa mi biiftuu qabeetti na ajjeesa akkana ittiin amma ijaan alaa dhuunteessu. Haga isiinlaa miila hiinarraa dhiqxee akkasiin mataa hiinarraa dhiqxee qaama isiinarraa dhiqxutti araaramni hin jiru wardaas bira. Yoo san hin taane naan araaramni nu bira hin jiru. Lubbuu teetirraa hibbahi. Lubbuu teetirraa hibbahi wajjin jiraan biyya kana keessa. Yoo biyya tana osoo biyya tanaa miti wardaa keessoo baatee biyyan galeettu siyya laanafu kan maqaa keenya dhoonan. Siyya laanafu bilqiisa tiyya jirti da bishaanirra qilleensatti laa akkanatti fuutee doonii fi jenna oofsini jirti mi nin deema bishaanirrattis. Yoo ati kaasina yala watas ma yalan deema karaa tokkottuu na yalaan baatu. Yoo ammoo anaan akka ati na gootan ufitti beekte biiftuu dhiifama kanaan jettu ana badas hin dhiisu kam. Bakka feeta dhaqe nin galaajuu jirtaa miree Itoophiyaatti galu biiftuu yala unumaa anachitti gallaan naafuu taate siyyacha nattaa'u jira baran. Sumaaf jecha nattaa'u jira malee baabaan kiyya hoottu amma za'aan marraa kaasee hoottuu naan jedhe. Nuti qabeenyas dhabneetii miti. Anamma dhumaa biitanitti nu taatu nuti. Achi gallaan akka ati duutu warri keessan guutuun akka ganti aaliin keessan guutuun dhuman ta'uu deemte jechuudha. Yoo biyya galtes asuma taa'e asumatti dhufi ati wal mokkorreela wal caccabsinee wal daannee wal dhiisu ta'e malee akkas wal hin deemu. Akkanatti wal jalaa hafuun teenya hin jirtu. Hafuun hin jirtu kana wal jalaa. Tamaam yoo uf beeytee akka namatti uf taatee jiraatte haala wasaadha waliif gallachuuf. San hin taane naan walii galuun keenya hin jirtu biyya gallaan biyyatti naa taate waan. Ya Rabbi sila biyya Rabbi naa galche aborda asuma Rabbi malee nan gala waraabuu nan galan galattee sila guyyuu tokko chaan dhabama naa taate daqiiqaa takka si bira sudura suubaa irra taa'u kam daqiiqaa takka hukkaati za'a torba gabbuute za'a 8tti gabbu'e akkam irraa laalta siyalaa fi nafu biyyatti si baatu siyalaa nafu suma duuba jirachuu bakka feetattuu siyalaa fuun taa'u tanaafuu inshaallah walitti dachaana. Ega bileen egartanii jirtanii waan balloon awwaalas waliin jira tanaafuu inshaallah walitti dachaaletti amma dawaa amma bilqiisa naan fuudhee akka tarreessu ta'a inshaallah tanaafuu nagaan naa jiraadhaa isin jira.